hilkaan isaa buqqiseetti saayidittiin yaasuuttiin kaa'amanii ta'u. Hilkaan isaa seeni tokko. Maaliif bakka biraa deemtee hilkaan biraa kaayyata kan ra'ee kun si gaashu. Hilkaan ra'ee kanaan hilkaan si ta'a. Garuu hanga dhumaatti isa kadhachuudhaaf yaalaa jirra. Anaaf Saayidoonis isa taaraaramuudhaaf waan baay'ee gochaa jirra. Gara Adaamaallee kootu jeenee kadhannee na dide Finfinneellee deemee yeroo sadii moo yeroo afur deddeebi'ee Saayid wajjin isa argachuudhaaf yaalaan ture. Inni garuu na baqata, na argachuun barbaadu, ija ishee arguun barbaadu maal jechaa jira. Haa ta'u garuu dirqama wanfala kafaluun qaba. Ifama isa gaafachuun hin qaba. Akkuma balleessaa kootitti balleessaa koo daran akka dhifama naa godhuuf kana caalaa isaaf gochuu qaba jedhee yaade. Kanaaf Saayid wajjin mari'annee 20,000 sangaanaa bittee sangaadhaa kun ani ra'een beeku hedduu qaale siif ilaalee sarama kana naggaadee ra'een ture bara ra'een Saayidoo fi Ayyuub nan jedhan kana nabbil bilanii naaf diyanii turani kun kana maratee fi jira horii keessa kan maratee baasee isa kana agar maatti wajjin turtan jechuu barbaadetti. Akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota YouTube marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu jecha akkuma beektan kanaan dura wantoonni baay'ee uumamanii jiru. Wantoota uumaman keessaa immoo maal nu fidee dhufte maal nu taasisuuf dhufte warroonni naan jettan Yaasoo wajjin wallollee turre Yaasoo wajjinis wallolli keenya ani hagana deema jedhee yaanne ture. Hilkaan isaallee jalaan cabsa jedhee yaadeeti miti wanta san kan godhe ani sisukuma honaan joo xiqqoo na arseeti mana koo dhufee wanta akkana akkamitti dubbata jedheen akka narraa baallee jedhee itti meen ture. Isaan garuu na dhaga'uu didanii ani maankashkashaa fidee isa sodaachisuufan ture yookaan harka isaa dha'uufan ture. Garuu inni hin taane akka tasaa ta'ee hilkaan isaa rukute hilkaan isaa jalaa cabsee hin jira. Kun immoo dogongora guddaadha. Namni hilkaan isaa fi ija isaatiin hin qoosu. Sababni isaa wanta deebi'uu miti. Anis immoo akkana ta'a jedhee waan ani yaannee fi haa ta'u Yaasuun illee xiqqoo aaree jira. Aarus qaba. Maaliif hilkaan isaatu buqqa'ee. Akkuma argitan jaarsolee illee biratti erginee turre. Araarallee ni gidduutti uumamee jira. Yaasuunis afoonuun jedhee jira yaahaaf wanti hunduu darbeera erga ta'eera jedhee dhifama naa godhee jira. Anis immoo dhifama isaa akka naa fudhatee fi naa fudhachuu baatu ilaaluudhaaf har'a Yaasuu garanatti gara Adaamaatti akka dhufu gaafannee jirra. Maaliif mana keenyatti qopheessinee dhifama goonee akka nu godhe adda baafannee nyaata waliin nyaannee wal eebbisnee akka gargar baanuudhaaf Yaasuu manatti affeerree jirra. Saayid wajjin mari'annee ra'ee binnee manatti waaqo qopheessinee qallee Yaasuu keenya wajjin waliin nyaannee dhifama isaa fudhadhee hoo danda'amaa ta'e immoo hilkaan isaa kanallee hoo barbaade warqee hoo barbaade immoo waan barbaade dhaan kafaluu hin danda'a jechuudha. Maaliif balleessaa kootii kana amanee fudhadheera. Balleessaa koo immoo kafaluun qaba. Kanaaf ra'eedhaan kafalamee miti laal waan ra'ee bitee fi hilkaan isaa argatee miti. Hoo danda'amaa ta'e immoo warqeellee bitee dhaabsisuuf hin danda'a jechuudha. Amma kan ra'een ani gabaa deemuu hin dandeenye sababni isaa dubartiidha. Dubartiin immoo ra'ee filtee bituu waan hin dandeenyeef Saayid namni beeku achi jira. Kanaaf ra'ee akka nu fidee dhufu Saayid itti mee jira. Saayid immoo galgala irratti dhufa xiqqoo turee dhufa waan ta'eef sababni isaa biiroo hojii wayitu isa qunnamee ariifatee deeme ra'ee si fidaa jira. Ala bayitoo irraa fuudhii naan jeenaa bilbilee ra'een dhufaa jira. Asumatti jannee eegnee ra'een maal akka fakkaatu qarshii meeqaan akka bitame adeemsa hunda Yaasuun hoo dhufu qophiin akkamitti adeemaa akka jiru viidiyoodhaan waraabnee isin bira geenya. Hundi keessanuu
na waliin taa rabbi immoo na qarqaaru yaasuun garaa na laaffisee akka duraanii keenya viidiyoo wajjin dalagnee akka gadhiifnuuf du'aayi na godhaan siniin jedha. Akkuma beektan anaa fi yaasuun gaafa Sayid na bira hin jirre gaafa Sayid narraa deemu waan baay'ee waliin dabarsinee jirra. Na cinaa ijjateera, mana kiraa jettaa, maallaqa jettaa. Bakka qarqaarsa maallaqa caalammoo sammuu koo xiinsammuu koo eegee waanan barbaadu gaafa rakkoon uumamu dhufee na qarqaaraa ture. Baay'ee natti dhaga'ame, baay'ee tokko natti dhaga'ame. Ani kana taajee abadan yaadeen beeku inuma. Inna baay'ee natti dhaga'ame osoo maal godhee fi kafaluun danda'a bakka. Wanta inni naa godhe akkam godheen isaaf kafala jedheen jira. Mee rabbi gadi immoo nama jira ka yaasuu keenya dhiifama ka viidiyoo kana arguun keenya oolu hoo danda'ame immoo chaanaaluma keetiin gadhiisna malee chaanaala kootiin hin ta'u. Maaliif namoonni baay'ee karaa keetiin ummata kee hordoftoota keetitu natti mufatee kana beekuu qabu. Hordoftoonni koos beekuu qabu. Kanaaf hordoftoota yaasuu kadumaan dhiifama isin gaafadha baay'een isin mufachiise chaanaala yaasuu birraa irratti nu eegdu jechuudha. Kanan isin jedha mee ra'een keenya dhufu immoo ra'ee keenya qaqqallee kaanfaayir goonee buna danfisne isa eegna jechuudha. Qophiin galgala ta'a maaliif yaasuunis hojii waan qabuuf hojii boodan dhufa waan jedheef galgala irra goona jechuudha. Kootu asin jira. Kootu akkam jirta? Nagami. Kana reef. Aji kana bitte immoo. Fidi kaameraa keessa galuu qaba kana kan ga'u fidi asuma. Na nyaachuuf natti fiigaa. Waa ani nama maqalaal kaballaan dha'ee yaasuu ilkaan irraa buqqise. Ilkaan gee buqqisa odidde immoo. Akka yaasuun godhaa. Kana nan kabaja amma. Tumaan baay'ee qabate faayidaa baay'ee qabdi beektee. Akka gaariitti miidhamu. Akka siriin kan isa kanu. Amma ka hordoftoota keenya. Inna akkuma argitan ka ra'een keenya dhufe ra'een keenya ka kiinoot yaasu kana fakkaata. Qaala'insa jireenyaa kana oosuma beektu. Ani siif wannan taane hin jiru. Ra'ee miti immoo samuuna TikTok irratti sangaa miliyoona tokkoof tuqaa ja'a tu gurguramaa jira. Isaan si bita. Hoo barbaadde immoo. Kun si ga'u baannaan isaan si bita. Meeqaan bittee kan? 20. 20 mumtuun deebi'u keessa. Ayyaana kanaaf waan qabateef kanaaf hedduu qaalufte hedduu qaalee jira jecha waliin. Kana kamma nyaadhee foonsaa qofa nyaadhee gara mana fincaanii fiiguun hin ta'u. Foonsaa kana qofa nyaatee innis gara fincaanii deemee gara mana fincaanii deema waan ta'eef ilkaan isaa buqqiseetti Sayiditti yaasuttiin kaa'amanii hin ta'u. Esi ilkaan isaa 20. Sangaanaa bittee sangaadhaa kun. Ani ra'een beeku. Hedduu qaalee siif ilaalite nama kana. Naggaadee ra'een ture bara. Siif ilaalite ani hundumtuu ra'een kanan turre. Ani 5,000 hin bitu amma kan osoo deemen. 25 ture 30 jedhanii jecha turanii gara birootti amma ayyaana waan ta'eef saniif qaalee siif ilaalite nama kana akka kanaa hojjechaa. 25 sila 25 ture amma siif 20 godhe jecha. Ayyaana waan ta'eef qaalee. Hedduu qaalee. Amma kaanii ani ija koo qabadhee amma wanta 20 kanan iji koo argaa qala. Maal gootarii haala qaaleensa jireenyaati wanti goonu tokko hin jiru. Amma ka ummata keenya laalaa ka odhume adeeroo narraa fuudhe. Amma ka ummata keenya ra'een 20 seenee jira. Yaasu akkuma argitutti 20 kiyyalaan xuxuu jedheen ra'ee bitee ra'ee kana si nyaachisu hundi. Ati immoo foon isaa qofa nyaattee deemuu akka nyaattu. Ayyuutu naa bitee. Ayyuun ra'ee bittee ana kuninsitee jettee akka fudhattutti ilkaan isaa hoo qalan ilkaan isaa baasanii akka kaan go'e maaliif bakka biraa deemtee ilkaan biraa kaayyata kan ra'ee kun si gaashu. Ilkaan ra'ee kanaan ilkaan si ta'a. Ani yaasu ani siif yaadurraa kan ka'e ra'ee 20 bitee ilkaan isaa si kaa'uuf deemaara. Olmaa lama si oole tokko foon isaa si nyaachise lammata immoo ilkaan isaa sitti kaa'a.
maaliif sharaafa walaaqaa taatee deemta osoo ani jiru obboleettiin ta'e osoo jirtu ilkaan banaa gootee maa deemta waa takka yaaddeen ani sii jira ati immoo amma maal goona amma akkuma argitutti Sayidilee mana hin jiru ra'ee kana nama naa qalu naa barbaade anumatu qalaan fir anumatu qala hin qalaan hin dandeecha inni danda'a dalaguun manti jettu hin dandeecha sirriitti qalaan fir meeqa jettare harki kuma shan kabraan qabdu kuma shan tana ra'ee tana qaluudhaaf kuma shani isi bakka asii fi sadii inni qala sadii ani waa kan beeknisti fakkaata kuma sadii siif ilaalite ani kanaaf siif ilaalite maal jechuudha maal wata haara jireenyati waa takka nama hin dandeenye isti fakkaadhaan lakki siif ilaalite kanaaf ati hin beektu ala baatee wanta kana hin beektu homaan beektu naan jechaa jirta ara sansin jireeti miti homa ittiin dalagaa jiru kun dalaga homa ittiin dalagu jiru jechaadha seeraan adda babbaastee qaluu dandeecha sii dalagaa fir akka dalagaan sodaatin dalaga umicha kafate malee iga saayuu lafatti arguun barbaada kuma sadii abadan kuma sadii malee diddeere kuma sadii malee galu homa ittiin dalagaa jiru kun na beektaan ay saayidoo dan beeka malee sin beeku nan beektu ayyuutu yoo ta'u beekta ayyuu ta'uu hin goon beekta maal taasisa kan jetti kuma tokkoof 500 inqaltaa moo inqaltu inqalu sani sani inqalu jaalattee qaltaa sani inqalu ani bar ayyuu ta'uu inqalu jaalattee qaltaa kuma 500 inqaltaa kuma lamaan inqalu kuma lamaan inqalu akkasi reekee fudhatee Simbeeku yan. Saayidoo daf dhufe malee. Kumaaf 500 inqaltaa moo inqaltu? Inqalu kumaaf 500. Inqaltaa moo inqaltu? Inqalu kumaaf 500. Inqaltu? Inqalu amma hoo inqaltaa moo inqaltu? Tola sii qala inqalta. Tola sii qala tola sii qala. Kottu ka. Fid. Sifin qala tola sii qala. Ana shawwadu miti. Akkanatti ol jettee ona laalta. Maal akkasitu kaa deemuun beektu. Ara tola sii qala. Saayidoon hin jiru. Hin jiru. Saayidoo barbaadi ka saayidoo bilbil. Saayidoo waan waan ta'eef saayidoo bilbil. Ani si qalsisuu hin danda'u ani si ajajuu hin danda'u. Saayidoo nama waan ta'eef. Ani si ajajuu hin danda'u. Ni dandeessaa saayidoo waame garuu. Akkanatti si xarraba. Jechuudha laal. Ani si miti jechuudha. Nama beeka xarabaan asitti laal gombiseen beeka shi. Beektee mi? Ayyee. Maal taasisa namtitti maal oltaa? Antiinash. Maraatee namtitti. Maal taate? Kooseen itoo qaba. Maal bashani maal qaba? Hin qalu maal bashani maraatee namtitti. Nadeeshan. Ayy. Maali jaarsummaa isii kun qaqqabe. Namtitti akkamii bira rabbi na fide yaabu. Kirkirii baay'ifti kana irrattu meeshaalee qopheeffattee hin qabdu. Jaarsummaa akkamii hojii jiraatti yaabu.